Maatii hawwiitu akkam jirtan nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootii galata waaqayyoo isinirra akka waaqayyoo nagaa taatan waaqayyoo raabdiin qaba akkam jirtan fayyaa keessanii jajjabaattu har'a viidiyoo addisiidhaan deebi'ee dhufeen jira warroonni laayikii koomentii sheerii gootanii na jajjabeessaa jirtan galatoomaa galanni keessan bilisummaa galanni keessan kan biyyi keenya tokko ta'ee jaalala itti walii labsinu nuuf haa ta'u isin jira mata dureen har'a qabadhee dhufe immoo waama miidiyaa kanaatiin wal qabateeti kan miidiyaan kun fidee barri hin finne dhugaan sinin jedha namni hin finne hojjetee jechuudha dubbii miidiyaan kun nutti fide miidiyaan kun faayidaas nu kenne miidhaas nu kenne faayidaan nu kenne namootas wal barsiisee galiis akka irraa argannu nu taasisee waa baay'ees akka barru arginu barannu nu taasise akkasuma akka amantaanirree wal nyaannee wal finnu akka biyyi keenya wal balleessu akka jaalalli badee jibbi qofti lallabamus irraa baranne jechuudha miidiyaan kun kan nutti finne hin jiru miidiyaan kun waa baay'ee nutti fide rabbiin bichaa araara isaa nuuf haa buusu jaalala isaa nuuf haa kennu tokkummaa isaa nuuf haa kennu baay'ee ulfaata miidiyaan kun keessatti TikTokiin seexara guddaa baatee dhufe kan TikTokiin baatee dhufe homtuu baatee nutti hin dhufne dhugaan sinin jira garuu soba sinitti fakkaachuu danda'a ijoollee baay'een sababa TikTok irraa kun dhufeen amantaaf amantaan akka walitti bu'an taasisaa jira kun immoo hin qabsoofna jedhee uummata walitti naqaa jira hay obboleettii kiyya hay obboleessa kiyya sila nuti gaafa biyya baanu iyyummaa keenya ofirraa jijjiirree iyyummaa maatii keenya jijjiirree gara biyya keenya galuuf biyya baani har'a maalumatu dhaaba qabsoo nu geessee asteenyi gana biyya keessatti miskiina meeqa ficcisiisne miskiina meeqa qeerra buqqaasisaa jira biyyi keenya kobar dhiiga bu'aa jirti Itoophiyaan ati Amaaradha ati Oromoodha ati Goojjameedha ati Gondareedha ati Islaama ati Kiristaana ati Beenteedha maaltu kana hunda fidi Beentees Islaamas Kiristaanas bakka tokko teenyee waliin barachaa turre mana tokko keessa nyaannee dhugna fira Beentees hin qabna fira Islaamas hin qabna Kiristaanaan mataan keenya namaan Kiristaana Beentees fira nan qaba Islaamas fira nan qaba gaafan isaan bira dhaqe akka firummaatti akka namummaatti kan wajjin nyaanne dhugnu malee akka amantaatti miti amantaan kan dhuunfati abbaan barbaade waan barbaadetti amanuu mirga qaba sin jalee amantaadhaan gandaan biyyaan eenyummaadhaan waliin qoodina Oromoos ta'ii Amaaraas ta'ii Goojjamees ta'ii Gondarees ta'ii ati namaadha isaan alatti rabbiin ati Oromoodhaa jedhee kophaatti kan si uume tokko hin jiru rabbiin ati Amaaradhaa jedhee kophaatti si uume tokko hin jiru namni kamiyyuu biyyirraa uumame zariin keessanis Addaamii fi Hawaan isaan alaa ati zarii akkasiiti ati zarii akkanaati ati warra akkasiiti wanta akkas jedhamu tokko hin jiru namoonni baay'een uummata walitti naqxanii uummata raayiree kabaja fuudhaa jirtan hin qabsoofna jettanii yoo qabsaa'uu feetanii qaxxitaa gara biyya galaatti bootaa qabsaa'uun jiru san deema bootaa wawwoon jiru san dhaqa isaan alatti asirra ol baatanii gaafa qeesiin tokko gaafa sheekni tokko waa tokko walitti bu'an yookiin dogongoraan wanni tokko uumame gaafa isaan dogongoran jecha afaan isaaniitii ba'utu wal dhabe malee isaanii miti kan wal dhabe jecha afaan keessaa bahe kan wal dhabe immoo jechumatu wal sirreessa namni kamuu ni dogongora isiroo maal gootan warroonni TikTok irraa waxaxisaa oduu kun akka talbaa asii fuudhee qeesii hin jedhu sheeka hin jedhu umuriin isaa meeqa hin jedhu akaakayyuudha moo abbaa naataa obboleessa naataa moo hin jedhu mataa asii gadi zaqazaqee eegsee irra godhee poosti maalinni kun mee maalirraa baran maal barsiisa akkas gootanii kan poostii gootan moo abbaa san miidhaa jirtan moo of miidhaa jirtan hundaafiyyuu rabbiin lapheetti yaanu nuuf haa kennu
osoo danda'amee jaalala labdanii waa hundatu jaalalatummaa hati amara jettee dhiiga kee ofirraa darbuu dhiiste oduu jaalalaan walitti makattanii wajjin jiraattanii baay'ee bareedaadha. Ani kan jedhu tokko Itoophiyaa taatanii gandaa fi zeegedhaan wal qooddu biyya namaa kanatti araboota maa wajjin jiraan isin arabaa narraa hiiqattanii maarraan hiiqe sababa birrii bichaa nu kennanii fi jaalannee mana isaanii keessa jiraachaa jirra. Keenya silaa dhiiga keenya Itoophiyaa jenni amma baay'inaan Itoophiyaa jedhan diinumatti ilaalaa jiran. Jaalattee jins jibbitanis biyyi Itoophiyaa waan baddu takka hin qabdu. Dhugaan siniin jedha. Itoophiyaa yaa baddu warroonni barbaadan warroota ummata walitti naqaa jirtan miskiina ficcisiisaa jirtan warroota humaa hin beekne mana yaasistanii shufeera raffisaa jirtanidha. Waaqayyo guyyaa tokko sin gaafata. Waan akkanaa oduu ofirraa dhiistanii bareedadha. Erga Itoophiyaa kee ta'uu jibbitee tiraanspoortii keerraa isa Itoophiyaa jedhu san haqe. Mee Oromiyaa jedhi yookiin Oromoodhaan jedhi mee eenyumti akka si beeku laalta. Namni akkamitti eenyummaa ofii nan haqa ofirraa jedha. Itoophiyaa fi Oromiyaan duraaniyyuu wal qabattee godina fi biyyaan wajjin jiraachaa turte. Mattaawaqa gaafa baafattamee ilaalaa. Itoophiyaa fi Oromiyaan walumaan jira wal qabatee jechuudha. Isin garuu dhaloonni har'a waa'ee seenaa kaleessaa hin beekne. Waa'ee abbootiin keenya akkamiin akka dhufe hin beekne asirratti baatanii uruuza madaamii kubbaayyaadhaan goobdanii waa baay'ee jettanii uummata walitti naqaa jirtan. Mee uummata irra callisaa uummanni keenya baran marii wayyeeffatee ofirraa yaa taa'u. Qeesota mee kabaja qabaadhaa. Phaaphaasota kabaja qabaadhaa. Akkasuma sheekota xiqqaa hin jettan guddaa hin jettan gaafa itti kaatan matumarra ijjittan. Maalidha kun? Ani dhugaan siniin jedha keessatti iyyuu ijoollee shamaraa jechuudha. Ani dubartii ta'utti yeroo tokko tokko ofan saalfadha. Yoo akka dhiiratitti bargaafattanii suura qeesotaa suura nama kabaja qabu gadi galabbaxanii mataarra baatanii eegistan. Maaloodha kun? Yaa Rabbi kiyya. Yaa Rabbi kiyya ani waan biraa hin jedhu Rabbi sinaa qajeelchu. Guyyaa gaabbitan qabdan dhugaan siniin jedha guyyaa gaabbitan qabdan. Namni kamuu ni dogongora kan keessan garuu dogongorri ittuma caale. Dhiira hin jettan gaafa dhiira tokko mataa gadi garagalchitanii irra jettanii arrabsitanii sirbitanii obboleessa akka qabdu yaadadhu. Abbaa si dhalche ta'uusaa yaadadhu. Boru tidaarii godhattee heerumtee dhiira akkasii wajjin akka ciistu yaadadhu. Namni ganaa tidaarii godhatu ilma dhiira ni argata. Abbaa warraa ofii dhiira kan wajjin jiraatu sun. Si galee dubartii akka keetu sun ta'an dhiira wajjin jiraata. Gaafsan maaltu sitti dhaga'ama? Gaafa dhiira mataa gadi garabbattee akkasitti irra jettee arrabsitu sanii borummoo ati deemtee dhiira wajjin yoo jiraattu maaltu sitti dhaga'amame? Keessi kee homaa tokko yaadu? Rabbiin bichaa sinaa qajeelchu dhugaa. Nama ajaa'ibdan. Kan bara kanaa immoo ajaa'ibuma ta'e. Kun amantii gadhiisee yoo deeme amantiif amantii wal nyaachisa. Ruuziin madaamii inuma tole. Inuma tole afraasaa roobee sirbi jedhe suni ruuzii madaamii inuma sinitti roobe. Hundaafiyyuu ruuza madaamii qannasaa. Gaafa nyaattan qannasaa. Isa nyaattanii isa quuftanii tiktook irra baatanii shallaltanii biyyaa biyya walitti naqina. Yaa jara keenya miskiina baay'eetu jira dalagatee biyya ofiitti galee maatii ofii hiyyeessa injaana harku. Maatiin meeqa dhumaa jira biyyatti. Namni ba'ee galuu dadhabe. Sababa keessaniin jechuudha. Kun hundi kan dhufe sababa keessaniin. Waaqayyo kan garaa nutti jabaatee abbootiin keenya isaan durkoo bara umuriin isaanii waggaa 80 waggaa 90tti boqochaa turan. Keenya garuu waggaa 50 iyyuu hin turre. Maal geettiyyuu kan hin argine hin jira miti kan karaatti ba'ee hafu. Bara kana koo barkuufnaan duubichaadha. Bara dur akkiibiin hin jiru. Maaliif amantaa lapheen amanaa turanii keessi isaanii qulqulluudha. Jaalala labsan malee jibban labsanii gandaan waliin qoodanii biyya waliin qoodanii ati akkas jedhanii zarniyatiidha waliin qoodanii jaalala wajjin jiraachaa ture. Rabbi yeroo san jaalala kennaafii ture. Yeroo keenya garuu jaalalli badee jibba qofa lallabaa. Ati islaamaa
akka qoshashatti wallaalu ati kiristaana akka qoshashatti wallaalu maali waan barbaaddi amani siif ta'e taanaan kushiina madaamii keessatti amani ergasii dhagee wanna ati amantu san immoo dirqama sii kabajuun koo maaliif yoo jette ati yoo waan an amanu san naa kabajji kan keerree ni kabajama ani siin kabaju taanaan atirree kan kunaan kabaju kanaafiyyuu wal kabajaa wal jaaladhaa jaalala haa labsinu dhaloonni ammaa kun jaalala yoo labsuu baanne dhaloonni nurraa dhalatu sun maal nurraa barata nuti abbootii keenyarraa jaalala barannee dhufne kabaja barannee dhufne akkamitti akka dhaanamnee guddanne ijoollee keessattuu ijoolleen baadiyyaas magaalaas taatanii ni beektan maatiin keenya akkamitti akka nu guddisan har'a isaan harkaa baanan qabsaawaa ta'anii kun amantaa qayyaree akka barbaadetti wal arrabsaa ta'an kanaafiyyuu jaalala maatiin keenya nu barsiise san nurree dhaloota keenya akka barsiisu ta'a biyya keenya dheekkama ittiin buusisinaa rabbii keessan ganama galgala kadhadhaa haraara akka buuf taasisaa biyyi keenya Itoophiyaan dhiiga bu'aa jirti isin xiqqishuma ajandaa barbaaddan amma samuunii kana paappaasonni lama waan irratti wal dhaban irree haniin beeku baay'iseen hangalle garuu mataa dhangad dhaabdanii irra jettanii zarraaf jechaartan maalidha waan akkasii akaakayyuu keessan bar paappaasii jechuun ko bar kabaja qaba waa baay'ee baratee bar si caalaa waa dhibba beeka parsantii dhibbatti si caalaa beeka ati waa'ee sillaasee sadeenii yoo osoo si gaafatanii sadummaa sillaasee maal oduu sin jedhanii hin beektu amantaan kee kiristaana jechuun maal oduu sin jedhanii hin beektu anutuun hin beeku warroota gaaffii akkasii irraa gaafannee irraa baran warroota waa'ee lubbuu keenya irraa baran warroota waa'ee qaala waaqayyoo irraa barannu mataadhaan gadi galabbaxanii eegsi irra gootanii arabasmaa dhugaan siniin jedha akka hojii keenyatti waaqayyo nu tuqa waaqayyo koo akka badii keenyatti nu tuqni rabbi sinaa qajeelchu ani kanan jedhu kanaadha rabbi laphee cabe kana nu haa deebisu rabbi jaalala akka labsinu nuuf haa taasisu innaa hundaafiyyuu rabbiin haraara isaa nu haa buusu sila namni haraara barbaadu lula malee jibba malee rabbiin bicha haraara isaa nu buusee biyya keenya nagaa nu godhee laphee keenya nu haa deebisu warroon asirraa akkasitti caffartan kun irra guyyaa tokko ni gaabbitu gaafa gaabbitan qabdan